lalabanne qabsaa'onni iyyan akkam jirtu nagaa baga nagaan dhuftanii ammallee nageenyi si faana ta'u rakkoo si muddatee qa'ee fi qabeenya keessanirraa illee garana si fide kun isinirraa dhaamu waaqayyo qa'eetti nagaatti isin deebisee akka kanatti rakkina kana keessaa hunduma keenya iyyuu haa baasu. Egaa nuti Finfinnee irraa dhufnee waldaa gargaarsa Oromoo yookiin Oromoo Relief Association kan jedhamu dhaabbata tola ooltummaa uummata keenya bifa kanaan bakkuma garaagaraatti rakkatan yeroo garaagaraatti hamma humna keenyaa dhaabbata gargaaruudha. Kanaaf nuyi uummanni keenya bakka kanatti qa'ee isaaniitti irraa buqqa'anii beelan rakkoo garaagaraatiin rakkatanii asitti argamu kan jedhu odeeffannee sillaaluu dhufne. Wanni qabannee dhufne akkuma beekamu xiqqaadha. Kusingaa sin quubsaa rakkina kana keessaa sin baasaa miti. Isaafis miti. Bakka namni namaaf hoo yaade wanni guddaan waliif yaadudha. Waan harkaa qabnu dhannee isaan alaallu jenneetti sillaaluu dhufne. Warri kaanis akkanuma uummanni kun rakkoo keessa akka jirtan miidiyaa garaagaraatitti hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa jiru dhaga'anii akkuma kanatti sin bira dhaabbatanillee sagalee sinii ta'uudhaafi. Kanaaf inni guddaan wanna qabannee dhufne kana waasin barbaadan rakkina keessaa sin baasadha odoon ta'in sinuma laaluu dhufne baga sin arganne gara fuulduraattis akkanuma harki nutti tole immoo deebinee sin laallaa rakkoo keessatti sin laaluu odoon ta'in qa'ee keessatti deebitanii rakkina kana keessaa baatanii gammachuudhaan akka walitti deebinuudha. Dhaabbata kana akka sin gargaaru kan godhan ilmaan Oromoo biyyoota bakkee jiran Kanaadaa magaalaa Edmonton warra jedhantu rakkoo keessa jiru ittiin nuugaa jedhaniiti kan gargaarsa kana sin erganii kinoo nuyis imaanaa isaanii qabannee sin laaluu bakka kanatti dhufnee dhaabbata waldaa gargaarsa Oromoo yookiin Oromoo Relief Association magaalaa Finfinneetti irraa sin dhufeedha. Kanaaf Waaqayyoon rakkina kana keessaa sin haa baasu isiniin jenna. Dhaamsi qabnu kanuma. Anis maqaan kiyya Tasfaayyaa Barraan jedhamaan itti gaafatamaa buusaa Gonnofaa damee aanaa Dagam ammatti gochaan raawwachaatiin yookaan wanti asitti raawwatamaatiin jiru kun deeggarsa namoota sababa uumamaatiinis haa ta'u balaa uumamaatiinis haa ta'uutiin balaa namtolcheedhaan buqqa'anii magaalaa keenya keessatti maadhifatanii jiran deeggaruu irratti argamnaani. Deeggarsi kunis kan dhufe karaa dhaabbata gargaarsa namoomaa yookaan dhaabbata siviilii wal gargaarsa Oromoo kan jedhamu teessoo isaa magaalaa Finfinnee kan godhateerraa garanatti dhufe. Kaayyoon wal gargaarsa kanaatis uummata Oromoo sababa balaa uumamaatiin yookaan balaa namtolcheedhaan qe'ee isaatirraa buqqa'ee yeroo har'aa kanatti darara hamaa keessa jiran lubbuu tursiisuudhaaf qaqqabuu akka ta'edha kan hubatamuu danda'uuti ni qabu. Kanaaf wanti hubatamuun itti jiraatu hawaasni keenya naannoo kana jirus gargaaramuudhaaf bakka kanatti dhufes deeggarsa har'a kenname kana yookaan siniif taasifame kana galateeffachaa gara fuulduraattis dhaabbata kanaan kan jechuu danda'uuti ni qabnu akka dhaabbata Oromoo tokkootitti akka lammii Oromoodhaaf dhaabbatuutitti dhaabbata kana galateeffachaatiin gara fuulduraattis yoo harki kan isaan ga'u ta'e aanaa keenya keessa abbaa warraa 5,534 buqqa'ee magaalaa keessa jiran lubbuudha yoo laalle lubbuu 34,114tu jira. Namoota kana nu qaqqabaayi lammiitu lammiidhaaf qoricha lammiitu lammiidhaaf dhaabbata Oromoo ta'eetiin namni Oromoo bira dhaabbachuu danda'u ammas karaa dhaabbata kanaa haa ta'uutiin dhaabbata harki sin ga'e waliin akka nu deeggartan waan jedhu kana ergaa dhaammachaatiin qaama har'a aanaa keenyatti namoota sababa balaawwan lamaan amma kaasne kanaan miidhaman nu gargaaruudhaaf asitti argaman guddaa galateeffachaa boodattis akka gargaarsi keessan nu biraan dhaabbanne yoo harki sin ga'e nuuf hiixadhaa waan jedhu kana kaasetanan keessaa ba'anii asitti argamu keessaniif guddaa isaa sin galateeffanna galatooma jechuun barbaadan. Dabanne Oromootaatti iyyanne
lallabanne qabsaa'onni iyyanne nutti hirmada nu jabeessa nutti hirmada nu jabeessa isoo yeroon dabatee nutti hirmada nu jabeessa nutti hirmada